Ya poleti diya gaya polesa diya dunia ayro baba polesa arrawol tasbaru mari tedim takesa namra godana taitam pitensa jirum beya lava bakenya kilensa gaddo imma miskina hiyesa Robin sasiri sumada ni duresa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam naga keessanii baga naga jiraattan hordoftoonni ziyaa tuube. Har'allee waan ajaa'ibaa isinii qabadhe dhufe shabakaa bilaashaa kun baay'ee jira jechaadha. Gosa kanneen keessa gosa hedduu jira. Guutuu isin argisiisa akka ammaaf haaraa arge isinitti argisiisa. Kan duraan itti fayyadamaa jirullee isin agarsiisa. Turtiin keessan na wajjin haa ta'u. Shabakaan amma haaraa dhufe kan inni dalagu shari'aa zaynii irratti jechaadha. Zaynii irratti sirriitti dalagaa akka ajaa'ibaatti dalaguu jira isiniin jedha. Isin YouTube kiyyaa like, share, subscribe godha. Waan adda addaa isin barsiisa. Akkasitti shabakaa isin agarsiisa. Amma kallattiimaan gara shabakaa kuloo shabakaa AF tunnel ka jedhu kana argaartaniisa. Xiyyeerra kaayyaa akkasiin galuuf sirriitti isin agarsiisa. Kunoo AF tunnel ka jedhu kana shabakaan isa dalagu jira. Isa irratti yoo isan qabaanne kataatu taate Play Store keessa buufattanii fagoollee bakka biraatti illee buufachuu isin barbaadu Play Store keessan keessa galtanii achirraa buufattanii jechaadha. AF tunnel ka jedhu qarallee buufadhee jira. Warri buufattanii qara jawaal irraa qabdan illee install gootanii bifa haarayaan update gochuu dandeettanii amma irratti okay godhee isin argisiisa open godhee. Hayya kulo erga open goonerraa kulo sirriitti akka ajaa'ibaatti dalaga bakka gubbaa irratti bakka akka waan zeeroo jirtu tana jechaadha. Bakka asii tana isii Zen Free bara 2023 irra kaayattanii talammaffaillee jechaadha gabbuutee Zen VP2 or VB3 ta'etu tana isii irra kaayattan jechaadha. Yoo update hin taanillee ammoo asumaan tuqaa sadiin tana tuqxanii check update ta'etu tana tuqxanii update akkana gootanii jechaadhaan qara waan update godhee jiruuf amma update gochuu nan barbaachisu. Barnoonni keenya har'aa kana fakkaata waan bilaashaati itti fayyadama. YouTube kiyyallee subscribe like godhaa yaada qabdan ammoo comment irratti barreessaa akkasuma shabakaa biraallee isin agarsiisa. Kanam itti fayyadamaaru kulo ansawaarratti itti fayyadamaara HA tunnel ka jettu kana isarra fayyadamu jira. HA tunnel ka jettu kana isa kanarra fayyadamu jira. Isin ammoo isinillee itti fayyadamuu dandeetta warra shari'aa sabaa qabdan HA tunnel ka jedhu kun sirriitti dalaga sa'aatii 24 itti guuttanii sa'aat akkattiif illee irraan bu'u. Waan barbaadda YouTube, Facebook, TikTok, Imo, Messenger wanti inni hin dalenne hin jiru. Guutuu dalagaa sawaa irratti itti fayyadamaa jechaadha. Ammas ka biraa zaynii irratti ka dalagu BDVP ka jedhu kana BDVP ka jedhu kana argaartanii ka moobiziin irra kaayee kana qubee emmi isa kana jechaadha. Inni sirriitti dalaga inni illee ammoo zaynii irratti sirriitti dalaga yeroo hedduu isa fayyadamu jira. Soqee inni dafee osoo isin hin daleen soqee isin dalaga. Hanga siiti suutattanii itti fayyadamuu dandeettanii barnoonni keenya har'aa kana fakkaata. Shabakaa gosa sadiitu jira shabakaan bilaashatti dalagaaru. Yoo amantanii yoo hin amannullee tan seentanii ilaaluu dandeettanii kulaan amma itti fayyadamuu jira. Haala kanaan itti fayyadamuu jira. Kuloo qulfii gubbaarra arguu dandeettanii shaashaa jawaala kiyya gubbaarratti kana fakkaata barnoonni har'aa turtii gaarii isin haa ta'u hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti.